literature review yeroo jennu irra deebinee qorannaalee kanaan dura godhamee ture laaluu jechuudha. A description of literature relevant to particular field or topic. Ibsa barreeffamoota mata duree nuti filanne toopikii nuti filanne sanii wajjin wal fakkaatan san irratti hundaa'an ibsasaa. Involve identification and the analysis of relevant publication. Wantoota maxxansaalee dhiheenya kana maxxanfaman waan isaan sun adda baasan waan isaan sun xiinxalan that contain information pretending research problem. Kan odeeffannoo nuti qorannaa irra godhuu deemnu kana wajjin wal fakkaatu kan of keessaa qabu. Give overview what has been said. Waan kanaan dura ja'amee ture irra deebitee ilaaluudhaaf gabaabsitee. Wanni inni si gargaaru irra deebitee waan kanaan dura ja'ame ilaaluun seek to describe, summarize, evaluate, clarify and integrate content of primary report. Wantoota kanaan dura godhamaa ture ibsuudha, gulaaluudha, cunfitee guduunfuudha. Akkasumas gamaagamtee kana ture jettee addaan namaa baasuudhaaf walitti qabdee kanaa wajjin gaappiin sun kana ture kanaatii turraa hafe jechuudhaaf si gargaara. Importance of literature review barbaachisummaan isaa maali? It prevent unintentional duplication work. Waan kanaan siin dura hojjetamee ture akka irra deddeebi'amee hin hojjetamne. Waan kanaan dura hojjetamee ture akka irra deebi'amee lammaffaa hin baay'anneef san ittisuu ni ittisa akka irra deebi'amee hin hojjetamu. It help you to find out what others have learned and reported on problem you wanted to study. Wanni si gargaaru namoonni kanaan dura siin dura maal baraniiru, maal argatanii jiran, maal argan, maal gabaasanii jiran, rakkoo ati irra qorachuu deemtu kanarratti. What others have learned and reported. Maal kanaan dura baranii jiran rakkoo tanarra. Maal kanaan siin dura maal gabaasanii jiran. It help you to become more familiar with various research approach that may be used in your study. Akkasumas qorannaalee garagara maloota qorannaa garagaraati akka bartu si godhu. Kan qorannaa kee kana keessatti illee si fayyadu maloota qorannaadha. It should provide good reason for others to support your proposed research. Akkasumas sababa gaarii si kenna. Qorannaa kee kana akkasii deeggaraniif akkasii jajjabeessaniif sababa gaarii kan ati dhiheessitu si godha. Kunoo warreen kanaan dura kana ja'anii ana immoo kanarratti hojjechuu deema jedhu. It give you confidence. Ofitti amanamummaa si kenna. Why your particular research project is needed. Maaliif qorannaan kee kun akka barbaachise ofitti amanamummaa si kenna. A well-defined literature review is preferred to one that contain many articles. Literature reviewing sirriitti ka ibsame, ka hammate, irra filatamaadha. That are just somewhat related to problem. Kani kanaan dura qorannaa irra godhamte san sirri keessa deemee gulaaleetu irra filatamaadha kani qorannaa namni kanaan dura godhe keessaa fudhateera. Where researched area usually iddoon qorannaan sirriitti irra godhama. Provide substantial amount of literature directly related to problem. Kallattumaani qorannaa kanaan dura godhame san rakkoo san formaata isaan kaa'aniif kallattumaan fudhatama. A common misconception rakkooleen jirtu immoo maali? Hanqinoonni hubannoo bakka kanarra jiru. Significance of problem is how much literature is available. Dhugummaan rakkoo sanii hanga waraqaan hedduminaan jirtu sani qorannaan kanaan dura godhamte hedduminaan hangamta akka jirtidha.
Amma gaa wantoota hangammaa ilaalle keessaa research jechuun maal akka ta'e, research proposal jechuun maal akka ta'e, component research proposal maal akka ta'e bal'inaan ilaallee turre. Recommended step of writing literature review. Steppiin literature review itti godhan. Steppii kam. Tokkoffaa identify major area. Major idea. Yaadota bu'uuraa, yaadota gurguddaa lama yookaan sadii that are related to problem statement. Kan mata duree keessanii wajjin wal qabatan adda baasu. Eega adda baaftee booda list the concept either in descending order. Konseptii isaanii kana tartiibaan gattarreessita. In order of importance irratti barbaachisummaa isaa irratti hundeessitee karra barbaachisaa dura aansitee tartiibaan or in terms of logical presentation. Takka ammoo akkaataa wal duraa duubaan inni galmaawe. Determine whether one concept need to be understood before another can be introduced. Wanni inni yaanni jalqabaa sun hubatamee san booda lammaffaatti dabruu qaba. Yaanni jalqabaa sun hubatamee jira. Eegi inni sun hubatamee lammaffaatti dabramuu qaba. Sadaffaa prepare outline. Outline qopheessita. Outline egaa konseptii hundaafuu major heading qopheessitee heading line qopheessita. Inni afuraffaadhaa divide each major heading into logical subheading if applicable. Yoo danda'ame kompiitara irratti headingii san subheadingii garagaraatti addaan hirta. Dokumentii yeroo barreessitu. The need for further differentiation is determined by problem. Kana caalaa adda godhuuni problemii keessan ibsa problemii keessan irratti hundaa'u. Shanaffaa in sentences or two hima tokko keessatti takka hima lama keessatti summarize major finding of each study. Argannoolee qorannaa kanaa ibsa isaa hawal cuunfaasaa keessa hima guutuun barreessitu researchii guutuun barreessitu finding isaa include complete reference citation. Kana booda bakkarraa madda ragaa keetiisanii adda baafta. Dirqama. Scan it for coherency. Dhugaa ta'uusaa mirkaneeffachuu qabda. Achi jala seentee. Continuity and smoothness of transition from one topic to next. Wali fufaa ta'uu akkasumas tartiibaan sanirraa bahee kaan itti dabruu tartiibaan laaluu qabda. Fakkeenyaaf research questioniin gaafii what are smoking behavior of women after being diagnosed with lung cancer. Amaloonni dubartoota smoking behavior of women eega kaansarii sombaatiin diagnoos tahanii booda maali amalli dubartoota achiin booda. First stage'iin sadarkaa jalqabaa irratti outline identify concept that provide rationale for study. Qorannaa kee kana dhugoomsuudhaaf akkaataatti rakkoo ta'e tana tokko tokkoon keessaa baaftu. Smoking related to lung cancer. Smokingiin kaansarii sombaatii wajjin hidhata qaba. Smoking behavior amala sigaaraa aarsuudha akkasumas hawaasummaadha. Lafa taa'umsaatiin garagara. Smoking behavior are associated with socio-demographic variable. Second stage irratti subheading for each major concept kee lamaan saniifuu jalatti qopheessita. Tokkoffaa smoking is related to lung cancer jette. Incidence of women who smoke. Heddummina dubartoota sigaaraa aarsu. Gender specific difference in smoking.
adda addummaa saalaa sigaaraa aarsuu irratti. Kana sabedingii goota. Lammaffaa smoking behavior associated with socio demographic variable jette. Hawaasammaadhaa fi taa'umsa lafaatiin garagara jenna. Relationship of smoking behavior among women of color and ethnic background. Hariiroo amala sigaaraa aarsuudhaatii fi halluu dubartoota hedduu jirtu. Dubartoota adii fi sigaaraa aarsuu. Ethnic background kanaa fi sigaaraa aarsuu. Relationship of smoking behavior of women in young, middle and adult, older adulthood. Hariiroo amala sigaaraa aarsuudhaatii fi umrii dubartootaaf warreen dargaggeessa ta'an, warreen jiddu gala ta'an akkasumas warreen manguddoo ta'an. Third stage outlining add most important references that support subheading. Ragaa subheadingii kee kana sii deeggaran jala dabalta. Ragaa isaan kana sii deeggaran ka qorannaa kanaan dura godhame. Possible source of information maddoonni odeeffannoon irraa argatamu. Individual, group and organization. Sadarkaa nama dhuunfaatti, sadarkaa gareetii fi sadarkaa dhaabbataatti. Clinic and hospital based data from routine activity studies. Ragaalee yaalaa, ragaa mana yaalaa, ragaa hospitaalaa, hojiilee guyyaa guyyaa isaan hojjetan irraa, ragaa guyyaa guyyaa irraa. Local survey and annual report. Qorannaa naannawaa godhamtu. Akkasumas gabaasa waggaa irraa. Scientific conference. Qorannaalee saayinsiidhaa. Konferansii saayinsaawaa godhamte. Waltajjii. Statistics issue at region and district level. Sadarkaa naannootti, sadarkaa hawaasa saniitti qorannaalee statistiksiidhaa gaggeeffama. Published information. Odeeffannoo bahan, maxxanfaman, kitaaba haa ta'u, artikilii haa ta'u, akkasumas abstract joornaalii, gaazixaa haa ta'u, Ethiopian Medical Journal, East African Medical Journal, Lancet, warreen akkanaa kana odeeffannoolee maxxanfaman. Inni biraa unpublished information, odeeffannoo maxxanfamin. Other proposal in related field, a report, record and computer database. Ragaalee maxxanfamin kanneen hafan. Method of citationiin akkami yeroonii fi literature review kana qopheessan maloonni ittiin keessaa baasan, ittiin ibsan tokko Vancouver system jaaniin. Vancouver systemiin for article following information should be noted. Artikiliin odeeffannoodhaa boodaan ibsama. Authors surname followed by initial, title of article, name of journal, year, volume, number, page number of article. Akkasitti tartiiba kanaan. Fakkeenyaaf authors surnamein Gloria GB Kajuhana. Title of article emerging and re-emerging infection. Name of journal the societal variable International Journal of Infectious Diseases. Barri inni bahee 1996 volume 1 number 2 page number of article 59 irraa hanga 62. Akkana yeroo keessa Vancouver system jaani. Vancouver systemitti maqaan isaa sanbooda taayitiliin isaa maqaa joornaalii isaa mata duree sanbooda bara inni itti baasee volume kan keessatti lakkoofsa kam peejii kamitti.
For a book, following information should be noted. Yoo kitaaba taate odeeffannoo dhaaboota beekamuu qaba. Author's last name first. Maqaa namtichaa last name first goota. Title of book, mata duree kitaabichaa, editionii meeqaffaa, maxxansa meeqaffaa, place iddoon publisheriidha, year, number of page in the book. Fakkeenyaaf Abrahamson GH survey method in community haju community medicine title of book second edition isa place of publishing Edinburgh Churchill Livingston bara 1979 number of page in the book 229. The reference in the text can be numbered in the sequence in which they appear in the report and they listed in the same order in the list of reference. Booda lakkoofsi referensii isaanii galmee san keessatti tuttuqameeti listii referensii jala galmaa'u. Inni kun malli lammaffaadhaa Harvard system jaaniin. Harvard systemiin it is common to put the year between bracket. Kun immoo amata bracketii jidduu kaanii straight after the name of author. Maqaa namtichaatii booda. The reference listing in bracket the author names in the text followed by year of publication and the page number. Reference hammattuu keessa kaayama maqaa namtichaa san booda amata inni itti isa san maxxanse lakkoofsa peejii isaa. San booda publication isaa tartiibaan kaa'ama arrange jirta alphabetical order. Alphabetical order by principal authors last name. Maqaa isaatiin. You can choose either system as long as you use it consistently throughout the report. Maloota kana keessaa kan feete fayyadamuu dandeessa. Fakkeenyaaf Harvardiin a journal of two authors should be cited together as follow. Akka armaa gadii kanatti Hart CA Kroki S 1998 barasaati. Antimicrobial resistant in developing country. Kan inni publish godhe BRMed J 317 peejii 647 irraa hanga 650. Malli kanaa kuni Harvard system jaaniin. Reference to website. Reference to website jechuun ragaa website irraa fudhatama. Reference to website should contain the name of authors. Maqaa maxxansaadhaa san qabaachuu qabaa bara itti maxxanfame. Full title online irra mata dureen guutuun jiraachuu qabaa. Website addressing iddoon website isanii jiraachuu qabaa. Date of information retrieved yeroo odeeffannoon sun achirratti maxxanfame. Fakkeenyaaf Isneel Wii 1997 the stereotypes about AIDS questionnaire online jechuu qaba. Bakki inni jiru website addressing http://simo.edu/sac.htm 2006 meeyila guyyaa date of information is retrieved kan jiru. References that are identified, referencing at the back should first be skimmed or read. Jalqaba gulaalamuu qabdi. Dubbifamuu qabdi. Jalqaba. Then summarized. Eega dubbifamtee booda summarize important information in each case in each of the reference may be recorded on separate index card.
waraqaa garaagaraa irratti galmaa'uu qabdi. Odeeffannoon barbaachiftuun as keessaa gulaalamti. These should then be classified. San booda addaan qoqqoodamti. So that the information can easily be retrieved. Salphumatti galmeessuudhaaf. After collecting required information on index card, waraqaa agarsiiftuu irratti eega odeeffannoo san walitti funaantee, the investigator should decide in which order wanted to discuss previous research finding. Karaa kamiin tartiiba kamiin ibsuu barbaada. Karaan inni ittiin ibsu from global to local addunyaarra gara naannootti. From broader to focused bal'aarra gara dhiphaatti. From past to current ka duraan turerra ka ammaatti. In conclusion, xumura irratti while retrieving literature yeroonii fi odeeffannoo isa walii qabdu. All what known about the study topic should be summarized with relevant reference. Ragaa qulqulluudhaan wajjiin waa'een qorannaa ati godhuu deemtu sun gulaalama, guduunfama, cunfaansa. This review should answer qorannaan keessuun maal deebisuu qaba? Reviewing kun, literature reviewing keessuun how much is known, hangam takkaa beekama rakkoon kun. What is not known, maaltu hin beekamu. What should be done based on what is lacking. Maaltu hojjetamu. Maaltu hojjetamuu qaba? Maaltu hanqate? Maaltu hojjetamuu qaba? Hangamtu beekama, maaltu hin beekamne? Maaltu hojjetamuu qaba? Maaltu hin hojjetamin? Inni biraa significance of study. Significance of study need to be stated in sufficient detail. Ibsa qorannaa keetii sen. Qorannaan keessuun sirriitti fageenyaan himamuu qaba. Why is the topic worth study? Mata dureen kun maaliif qorannaan barbaachise? Maaliif qoratamuun irra jiraate? What is practical significance of proposed research? Maali bu'aan qorannaa keetii kun? Maali bu'aansa? No need of citing the reference. Yeroo kana significance of study kan yeroo qopheessitu madda odeeffannoo irraa fidde sanii ibsuun sirri hin jira. Kana research objective inni itti aanu.